Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akka moltan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Barakaa odeeffannoo guyyaa irraa qabannee dhufnee simbiraan keenya tamsaasa keenya karaa YouTubaatiin subscribe gochuun hordofaa isiniin jenna. Hundeeffamaa fi galmeen miseensummaa kaawunsilii dargaggoota musliimaa aanaa Nadhii Gibee geggeeffame. Giddugala Jimmaatti kaawunsiliin dargaggoota musliimaa godina Jimmaa aanaa Nadhii Gibee hundeeffame. Sagantaan kun kan geggeeffame bakka hooggantoonni majlisaa fi kaawunsilii akkasumas ulamaa'onni fi keessummoonni garaagaraa argamanitti yoo ta'u, sagantaa kana irratti miseensota koree hojii raawwachiiftuu kanneen armaan gaditti ibsamaniif muudama laate. Tokkoffaa irratti Abdurrahmaan Shashariif dura bu'aa, lammaffaa irratti Saabit Sheekh Ahmad itti aanaa, sadaffaa irratti Muraad Hajii barreessaa, afuraffaa irratti Shamsuu Abbaa Giddii miseensa yoo ta'u, shanaffaa irratti Kaalid Abbaa Jabal miseensa ta'uun muudama fudhataniiru. Dargaggoonni filamanis amaanaa itti kenname galmaan ga'uuf waadaa seenuun sagantichaa xumuraniiru. Gama biraatiin manni maree bakka bu'ootaa musliimotaa Itiyoophiyaa birrii tiriliyoona 2 fi biiliyoona 300 fi biiliyoona 39 caalu hojiiwwan adda addaa bara baajataa 2019f akka ramadamu mari'atee murteessuun mana maree bakka bu'oota uummataatiif qajeelcheera. Kanatti aansuudhaan oduu ispoortiitiin darba. Murteessaan kubbaa miilaa yookaan daanyaan Soomaaliyaa erga Ameerikaa seenuu dhorkamee booda waancaa addunyaarraa akka hafu jaarmiyaan kubbaa miilaa addunyaa bulchuu fiifaan beeksiseera. Bara 2025 murteessaan yookaan daanyaa cimaa jedhamuun kan badhaafame Omar Abdul Qaadir Aartaan murteessitoota waancaa addunyaa US, Kanaadaa fi Meeksikoo waliin qopheessaniif filataman keessaati. Garuu aanga'oonni US akka hin seenne dhorkan. Aartaan balallii Istaanbul irraa ka'een erga Maayaamii qubatee booda addatti qorannoon dabalataa irratti geggeeffame. Eegdonni daangaa erga qoratanii booda addatti fooyanii daangaa US seenuu ittisan. Aanga'aan gumurukaa fi eegumsa daangaa US Aartaan US seenuuf ulaagaa seeraa waan hin guunneef dhorkamuu isaa CCN itti himan. Qaamoleen nageenyaa erga sakatta'anii booda Ameerikaa seenuu akka dhorkan himurraa kan hafe sababa itti dhorkame bal'inaan hin ibsine. Soomaaliyaan biyyoota Pirezidaantii Doonaald Tiraamp akka lammiileen ishee US hin seenne dhorkaa irra kaa'e keessaa ishee tokko. Erga bulchiinsi Tiraamp biyyoota adda addaa irra dhorkaa viizaa kaa'ee booda namoota biyyoota alaarraa gara US imalan irratti sakatta'insii fi qorannoon cimaatu taasifama. Fiifaan ibsa baase keessatti hojimaata immigireeshinii biyyoota dorgommii kubbaa miilaa qopheessanii keessatti ga'ee akka hin qabne eere. Eenyu akka seenuu fi hin seenne eeyyama kennuu fi dhowwachuu kan danda'u biyyoota qopheesse ta'uu ibse. Waldaan kubbaa miilaa Soomaaliyaa dhimma kanarratti fiifaa qunnamuu himeera. Aanga'oonni Soomaaliyaa murteessaan Ameerikaa seenuu dhorkame Aartaan dookumantii seera qabeessaa fi paaspoortii dippiloomatii eessattuu imaluuf isa dandeessisuu qaba jedhan. Taateen kun wayita biyyoonni kaanis waancaa addunyaarraa dhorkamuu himatanitti dhagahame. Keessattuu biyyoonni Afrikaa hedduun viizaa Ameerikaa waan dhorkamaniif dorgommii addunyaa kanarraa qolleeffatamuu komataniiru. Biyyoota garee kubbaa miilaa isaanii rakkoon akkanaa mudachuu ibsan keessaa tokko Iraan ture. Pirezidaantiin Federeeshinii Kubbaa Miilaa biyyattii Mahdii Taaj taphattoonni isaanii tapha guyyaa tokkoof US seenanii akka ba'an eeyyamuu ibsanii miseensonni kaan garuu dhorkamuu himan. Bara 2018 murteessaa kubbaa miilaa yookaan daanyaa kan ta'an Omar Aartaan dorgommii waancaa biyyoota Afrikaa dabalatee dorgommiiwwan ispoortii hedduu irratti murteessaa ta'ee hojjeteera. Lammiileen Soomaaliyaa namni kun murteessaa waancaa addunyaa ta'ee filatamuun Soomaaliyaafis ta'ee guutummaa Afrikaaf milkaa'ina guddaa akka ta'etti gammachuu ibsataa turan. Garuu sababa US gara biyya ishee seenuu dhorkiteef dorgommii kanarraa hafuun baay'ee isaan mufachiiseera. Omar Aartaan murteessaa idil addunyaa ta'uun Konfedereeshinii Kubbaa Miilaa Afrikaa CAF fi FIFAadhaan beekamtii argateera. Waldaan kubbaa miilaa addunyaarra jiran hunduu FIFA jala kan jiran waan ta'eef Omar Aartaan CAF jalatti galmaa'ee beekamtii argachuunsaa FIFA jalatti akka beekamtii argatu isa taasisa. Omar Aartaan murteessitoota yookaan daanyota biyyoota Afrikaa 20 caalan irraa walitti dhufan Masiriitti leenjii murteessummaa fudhateera. Murteessaan kun kanaan dura dorgommii kubbaa miilaa taphattoota Afrikaa umrii waggaa 20 gadii fi 23 gadii taphachiiseera.
Oduu itti aanuun abbaa fi ilmi biyyoota garaagaraa bakka bu'uudhaan waancaa addunyaa irratti hirmaatan. Dargaggeessi Luukaa Ziidaan yookaan Luukaa Ziinaddiin waancaa addunyaa bara 2026 biyyoota Ameerikaa kaabaatiin qophaa'u irratti Aljeeriyaa bakka bu'ee kan hirmaatu ta'a. Abbaan isaa Ziinaddiin yookaan Ziidaan ammoo kanaan dura Firaansi bakka bu'ee waancaa addunyaa irratti seenaa boonsaa hojjeteera. Ziinaddiin yookaan Ziidaan waancaa addunyaa bara 1998 Firaansitti taphatame irratti biyyi isaa akka mo'attu gahee olaanaa kan bahate yoo ta'u bara 2006tti immoo gahumsa olaanaadhaan gara xumuraatti darbee ture. Taphataa seenaa kubbaa miilaa keessatti sadarkaa olaanaa qabu kan ta'e Ziinaddiin yookaan Ziidaan ilmi isaa Luukaa Ziidaan garuu Firaansi irraa biyya akaakayyuu isaa bakka bu'ee taphachuu filateera. Luukaa Ziidaan waancaa addunyaa kana irratti garee biyyoolessaa isaa karra eegaa ta'ee kan tajaajilu ta'a jechuun kan gabaase ETVdha. Odeeffannoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura. Tamsaasa Islaamaa miidiyaa barakaa madaa sarbiidha kan nu qabnu harkaa